Kanaaf akkas inshallah qabxii itti aanu dabarraa qabxiin itti aanu inshallah na fulchallee sinitti dheeradhe xiqqoo isin fuute Iraanii fi Israa'el ammallee lolli ni deebi'aaf sodaan guddaan deemaa jira. Sababni isaa mootummaan Iraanii lola dalannee itti aanaan ajajaa waraanaa biyyattii waliigalaa Brigadier General Muhammad Azeenaa akka dubbatanitti nuti lola goone kana harka 500 qofa humna keenya qabna humna qilleensaatiin humna ittisa qilleensaatiin harka 500 qofa fayyadamnee teknooloojii qabnu tokkolleen fayyadamnee ol kaayannee harka 5 sanuu guutuun fayyadamnee yoo ka deebitanii dhuftan taatan waan takkaa isin argin teknooloojii isin arginii fi humna qabnu fayyadamnee Israa'eliin guyyaa 12 lollee akkas goone waggaa hedduu loluu dandeennaa jedhe. Israa'elis Major General ajajaa waraanaa humna qilleensaa isaanii namni maqaan isaa Taamoor Baar jedhanii waan jedhe Fordoo fi Naataazaa dhoofnee barbadeessinee jirra. Yeroo barbaannetti ammallee yeroo barbaannetti humna qilleensa Iraanii waan harkaa qabnuuf seennee Iraaniin kaqara adamne caalaa adamnee akka feene godhuu dandeenya. Qaraa lollee daaressinee keessaa baanee ammallee deebinee akka barbaanne godhuu dandeenya jedhan jechuudha. Kana jidduutti Iraan ammoo wanna addunyaa asoosiisaa ol jechuudha. Iraan nukileera dalagachuudhaaf qophii qabaachuudhaa fi nukileerri isii dhabamuu dhabu inumaa hayyoonni hedduu inni kaa'aa jiran nukileera lolaa kanaan duratti baaftee garii Raashaa geessite kan jedhu infoormeeshinii deemaa jira. Kun ammoo warroonni nukileera kana to'atan gartee kan addunyaadha akka jedhetti itti gaafatamaan waan kana kan nukileera 9 dalaguu danda'u qabdi ji'a 2 keessatti amma deebitee gara hojiitti yoo seente nukileera dalaguu dandeettii kan jedhu lafa kaa'ee jechuudha. Ammallee mootummaan Iraanii namoota du'an 60 ol awwaalachuudhaan gara magaalaan isaanii Teheraan akka duratti deebitee akka waan hin dhawminiititti gara hojiitti deebitee uummanni dalagaa isaanii irratti bobba'ee gara hojiitti seenee jiraatee jira jedhan. Israa'el ammoo ammallee daaraayyuu ofirra dhadha'uu dadhabdee achumaa wixxisaa jiraachuun himame jechuudha. Kanaaf wal qabatee ammallee dirooniin takkatan Iraan argatte diroonii lakkoofsi isiirra jiru 8373 kan jedhan diroonii tikaa tan gartee Iraan keessatti argamtee diroonii tana Iraan qorachuu jirti. Icciitii hedduu qabdu dirooniin tun tan basaasaa tan Israa'el irraa dhuftee achi keessatti yookaan hammaattee kufte yookaan waan biriif osoo deemtu rakkoo teknikaatiin lafa dhoofte yookaan ammoo lola keessatti dhabamtee illee jedhamee ilaalamaa alaa kulli haalii diroonii tana dhattee qorachuu jirti. Iraan ammoo diroonii tanarra waan jettee beekaa isiin diroonii isii dhabamte akkasitti malee hin jiru kan jedhu lafa kaa'aa jiran jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti karaa Iraaniitii fi Israa'el irratti wanti amma hayyoonni kaa'aa jiran anytime lolli akka deebi'an mallee jidduu isaaniitti dhootu himamaa jira jechuudha. Sababni isaa isaan lachuu jabinna ofii himachaa jiranii Iraan humna qilleensa kiyyaa kan fayyadame harka 5 qofa 5 guutuun fayyadamne jettee keettee Israa'el ammoo guutuu dhoofnee barbadeessinee keessaa baanee akkasiin lamuun kaane goone amma akka duraati yuumitii fiinnee seenya kan jedhu lafa kaa'an jechuudha. Karaa humna qilleensa isaaniitiin jechuun oduu kun kan himame. Iraan ammoo lola guyyaa 12 kana waan goone argitanii yoo ka deebitanii dhuftan taate waggaa hedduu osoo wanni takka nurraan tuqamne waggaa hedduu isin loluu dandeenya kan jedhu jidduu isaaniitti kaa'aa jiranii rabbi khayrii haa godhu rabbi nagaa haa godhu jenna jidduu isin dheerina fakkaatee na folcha ilmaan Oromoo hundi keessan warri gartanii as jala waliin jirru akka odeessaatitti kaawwanni addatti harkaa qabu isin tanuma kun ka biqiltuu warri dhaabaa oolan mootummaan kun kaawwanni hedduu wanni takka silaa jalqabee yeroo namni jiru dubbachuu ture uummanni Amaaraa naannoon Amaaraa akka jirutti hiriira guddatu ture. Hiriirri kun balaaleffannaa ijoollee gaara jirtu warraa faannoo jedhanii nagaa barbaannaa mootummaan kun nagaa irraa nu haa barbaadu mootummaa kana malee waan biraan feenu kan jedhuun hiriira guddaa takkaan argamin naannoo Amaaraa keessa baamee hiriira dhawoolee uummanni kaawwan hundaa dadhabee gartee kaa jiruun isaa guutuun laaqamtee
ufii hiyyoomachuu cabuu ilmaan isaanii irraa du'uu rakkachuu beela'uu balballi itti cufamuu misooma kaneessa qabu sanuu dhabuu uummanni waan argeef dhibba karaan nu baastu nuti ammaa achi mootummaa Dr. Abiy Ahmed wajjin jedhee bahanii jechuudha. Jaal Mustafaa Itoophiyaan garam deemaa jirti. Araadee kaasan abbaati nama jabaa ta'uun ooltu gaafii hedduu gaafatta saamal na gaafatte malee wallahi Itoophiyaan inshaallah rabbi biraataati gara bareeda deemaa arti inshaallah biiznillaahi ta'ala. Galatoom yeroo malee na gaafatte mee guyyaa tokko hiree isinii kenne namoonni yaada qabdan yookaan ammoo gaafis qabdan isinii kenna inshaallah Itoophiyaan biiznillaahi ta'ala naami rabbi yoo jedhe gara bareeda deemaa jirtu waa hundaan wallahi isin ani waan biyya kana mootummaa kana gargaaruuf isinii jechaan jiru. Wanni hundinuu Itoophiyaan gara ifatti rabbi inshaallah. Alisuru Yusraadimi rakkoo fuuldurri bal'inna. Namatu jedhan bal'oo hidhee waame jedhan rakkoon jalaa awwaatte. Eenyu si waame us jedheen jedhan gartee ani bal'oo waame. Narra dabran malee rakkoo irra dabran malee bal'ootti hin dhufanii jansani. Wanni nu keessa dabarre waggaa 7 kunniin isiisan jechuudha. Rakkoo keessa fuuldurri bal'inna. Fakkeenyaaf wanni Itoophiyaa dhool dhabsiisu maali beektanis? Namni kun warri paartii siyaasaa illee warroonni waa mormu kun kakaa'e biyyi tun hiyyoomattee cabxee akkas taate. Fakkeenya qara maal jechaa turan Finfinnee qofatu ijaaramee gandi kun garri gadaan ijaaramaan jiru jiruun qaalooftee saamicha jira wiin lolatu nagaa biyya tana keessa nageenyi hin jiru hundi sirraa deemaa jira hundinuu nageenyis shaneellee ta'ee faannoollee ta'ee haga Eertiraan baatu laal amma mootummaan kun agartanii waan hunda dalagu asabiin gaaza tubboon harkisee asabiin walitti galchaa jira maal jechuu beektanii qaata waa hunda xumuree jechuudha Eertiraan wanni isin godhu dandeettu takka hin jiru waa hedduutti dhaabbate mootummaan kun haga hin dandeettii qabu. Maalitti dhaabte tokko riphee lolaan siyaasiin achi buusuu deemu qaata itti qophaa'ee jechuudha. Hadha osoo lolli ka'ee kan lolli Itoophiyaa qofaa miti. Ufii ol dhaa uummanni Eertiraadhaa. Uummanni kan gubate horuun. Addunyaan siyaasa warqii buusuudhaaf qophoofteetteetti. Namni hundi Itoophiyaa gargaarsa achi buqqisu. Namtichi balaa hedduu dalagaa jira. Suudaaniin rakkoo itti jira. Gara hundaan jechuu gartanii. Ergamaa ta'e namtichi ollaa kana walitti oofuu waan hundaa waggaa haga naangoo gubbaa jira. Biyyi isa waliin dhaabbattee gargaartu xiqqoo hin jirtu. Kanaaf walumaa galatti biyyi gargaarii deemaa jirti. Wanni kalee lolchiisu maali beektani beela. Namni adda biyya keessa kun bara osoo jiruun itti taatee jireenya rakashee fi bes waan tokko hin barbaadu uummanni nagaa argatee jiruun isaa yoo ilmaan isaa waan afaan buufatu argate irra guddaan uummanni Itoophiyaa harka 185 hagana. Biyyi guddattee dhiiftee kanaan nagaan bahee nagaan galuu ijoollee ofiitii waa afaan buusee jiraachuu barbaada. Qotee bulaa horsiisee bulaa namni keenya irra guddaan nama siyaasaa quban qabu. Dirqamaan fuudhanii siyaasaan naqanii amma wal dhooftee gabaan kabitu gurguru wallaalee tokko kana. Kun ka Itoophiyaa cabse maal isin fakkaate? Warra sirna kalee keessa guddate. Warra akka sirna kalee sanitti yeroo hangootti dhufe biyya tana saamuu barbaadu. Hati achisiisuu barbaadu gartee abbaa qabeenyaatiin sheerii seenii fooqii dhedheeraa abbaa qabeenyaa warra gartee as maccinnaa laakeetti Itoophiyaan kanneen fa'a ta'uu. Gartee jeneraalli hangoo gubbaa jiru hadha fira isaa wayii gartee hadha qabeenya tolkuchisiisee boru gaafa xuurataa bahe gaafa hangoo irraa bu'e illee qabeenya kan keessa bashannanu qotee bulaan hawaasni maatiin isaa idoon irraan kennu. Warra kanatu hadha cinqee uuma yeroo asii waa tolchaan asii waa hiitti yeroo kan asii sirreessan achii waa hiitti isii tana mataa nama nyaate. Ka ati ilaaltu laal nama gaarii nama jaba jettee ati ilaaltutu qoshuraasumaa waa qoshura laalsii galee yoo ati nama haqa dubbatu waan kana waa surbu akka waliin gargaaree namni nama keessaa jabaa ka danda'an ni ajjeesan. Kaan hifachiisanii laal. Namoonni hedduun akka mootummaa kan waliin dhaabbanne bari hifachiisanii jiruu itti hadheessanii gariin keessa gala abboo waan kana waa takka lafan jiran hidhee aartee keessaa galta. Kun achi nama akka taayyee kana faana namoota hedduu garagalchan kan akkamitti beektanis barmarti kaayoo mootummaa kana jibbaa amma taayyeen yoo sin laaltu namni keenya laalu jibbaa mootummaa kanaa abbichuun karaa malee jiraatee mootummaa no ni beeka abbo taayyeen akka gaariitti. Maaltu san godhe osoo hin argin laayinii irraa baafte dhiifti. Ni beekan akka itti laayinii irraa baasan waan irraa baay'illee. Taayyee kan kee laayinii irraa baasee dhoqqee keessatti darban namticha. Dhoqqee san keessatti maal ta'e ka jiidhe roobaan badadu ka diine gosaan badadu jedhan. Namni jiidhe yoo roobni sin roobe abboosi jiitaas godhanii karaa jiiteerta rooba keessa deema mee ilaala nama roobni itti roobe. Jiidhe kanamtichi. Wanni amma inni dhaabbatee rooba jalaa goruun jiru karaa shamee qaamni isaa uffanni guutuun qaamni isaa bishaan. Rooba itti bu'ee dhiitee deemanii dhoqqee illee rooba illee dirsaa fedhe haa ta'u jechuudha. Ka diine yoo amma ganda keessaatummaan gandi kan kee guutuun. Waa balleessitee bas gandi guutuun ka ofirraa si aduu taate maal goota yetaa naxxa cuukaa itti dhuftee mara isaatu si galee. Gosa xiyyaa kanaan laaltu nama gosa teessan balleessuu waliin seentee dhukkee irraa kaaftee si ajjeesan kaayoo ta'e achi deemite. Akkas ta'e taayyee namoonni hedduun jechuudha.
Itoophiyaan galan deemtiif isin na gaafattee fi abbaa. Amma maaltu harkaa wal qabaree? Warra lafa badee fi warra karaa qajeela gubbaa jiru lamaan harkaa wal qaba. Namuu harka garkaahee jira kana dhufan seeni. Waggaa 7 jirraami. Waggaa 6 yoo xiqqaate namni gara harka waa kaayeera. Eeganni harka kaayee ammoo mootummaan hadhaa kun teknooloojiin deema argee jira kaatullee kan nama dhiibullee hunda mootummaan kun harkaa qaba waa hunda. Teknooloojii waan qabuuf isillee hidhu wanni inni bichuun namaa dabeen bara. Hin ajjeesu waan godhu. Guyyaaf naashinaal aayidii duratti isin jedhu kana faayidaa agartanii. Isa kana mana murtii boru dhiyeessee guutuyyuu abbaa akkana daldee guyyaa akkana jedhee fedhaa namtichi irra barreessa. Maaliif akka boru biyyan balleessin. Namni qulqulluun qofti akka dhufu hojiirraa hojii onnaa godhu jira abbichuun. Maali maqaan isaa warra gartee dantaa garaa ofiitiif kijibduu hattuu warra gartee ummataaf hin yaadne garaa ofiitiif dantaa ofiitiif hangoo ofiitiif qabeenyaaf deemu kanneen gartee akka borullee wal ijaaree deebi'ee biyya tana laan. Amma namni garii wanni ilaalu maali beektu? Namni akka Jawaarii faa namoonni akka Ibaluu faa namni akka Gadduu faa namni akka Kiristaan Taaddalee faa namoonni maali kun warri dhaab kanneen keessa ture kunniin boruu wal ijaaree faa dhufee gaafa horii bahee Itoophiyaa bulcha dheega namni noo. Naa qabadhaa gaariitti abbaa sa'aatiin hin deeme naa qabadhaa. Naashinaal aayidii kanarra guduun fuudheeman. Fakkeenyaa Jawwees ni kaasa isa kaakaan markaa ol qabnu. Jawween boru deebi'ee Itoophiyaa waa dubbadha yoo inni jedhe maaltu dhorka seerri Itoophiyaan qabdu namni tokko ka biyyaa dubbatuu fi filamuu danda'u paartii siyaasaa ta'ee sosso'uu danda'u nama qulqulluu badii tokkollee biyya irratti hin dalagin. Nama irratti illee hin dalagin dhuunfaallee baroonni. Amma Ameerikaan paati akkas. Nam tokko dhufee bulchaa gandaa ta'a waa ta'a pirezidentii ta'an jenne ijoollummaa irraa seenaa isaa ilaalan. Yoo inni ijoollummaan nama tumu ta'e yoo inni nama wayii gartee balleessee himatame maal safara sanuun dhiyaatu jechuudha. Maaliif uummata bulchuu deema? Uummata miiliyoona agasii karaa qajeela irra waan gaarii takee karaa gaariin deemu waan deemuuf namni badii qabu tokko illee achitti hin dhiyaatu jechuudha. Qara Itoophiyaa keessatti Mangistuu Hayilemaariyaam waraana Hayilasillaasee ture. Oluma ka'ee Hayilasillaasee boraatiin achitti of jalatti ukkaamsee ajjeeseeti pirezidentii Itoophiyaa ta'e jechuudha. Sigalee laal nama ajjeese barii akka dalage. Dhufeetiin Itoophiyaa bulchaa ture. Mallas Zeenaawii faatillee asii gaara seentee lubbuu nama meeqaa daaraa gooteetuma dhufte xaqlaayii ministeera Itoophiyaa ta'e bulchaa ture. Yakkama bara. Lubbuu ilma namaa meeqaa fixee dhufe boqowwaan. Ka ofiillee fixee, ka biraallee fixee, lubbuun waggaa 17 guutuu daaraa godhee dhufee Itoophiyaa bulchee jechuudha. Hin ta'u hin jiru amma osoo biyya biraa taate. Safara jechuun dhiyaatu. Inni yakkamaa amma fakkeenyaaf nama qawwee fuudhee akkasiin lole biyyoonni addunyaa kologaltummaa siin kennitu siin gargaartu jechuudha. Koortii si dhiyeessiti malee qawwee qabatee lolee dhufe kana. Kanaaf namni karaa nagaatiin filmaata irratti dorgome yoo kaardii atee kijibee jiraate inni yakkama kun. Mana murtii dhiyaatee inni yakkama jedhe irra galmaa'ee taa'aa jechuudha sigalee. Kalee sobee uummata kijibe kaardii uummataa haate sagalee uummataa haate sagalee uummataa waliin dhayyanii jechuudha sigalee. Kanaa kaati gootuun waan nama Itoophiyaa keessatti namni lafa dhiituun kalee gaafa asiin duraan yoo mootummaan sun jige wanni marti waliin baddi. Kaatellee kan nama ajjeesellee waa marti namni mana hidhaa jirullee bahee ofirraa gala gandatti gaafa mootummaan sun cabe. Gaafa dargii warri jiru gaafa dargiin cabe warri mana hidhaa jiru warri nama ajjeesaa ture warri isaaf maal jedhamu saamatu hunduu galee ganduu fi nagaan jira. Maaliif qabaleen ka gandaatti kilaaseeriin irra barreessan tarsa'ee dhumate wanta akka lafan jirtu amma akkasiin. Sisteema seenee taa'a. Hidhamaati mana hidhaatii keessaa yookaan mootummaan rabbiin fidini cabee bataa. Mootummaan dhufe kun waameetu mana achi keessa harkaa liistii gahe hattuu eebalu hidhame akkasii koottoo mana hidhaatti darbaa jechuudha. Paartii santu diigame malee mootummaa santu cabe malee biyyi qabeenyi biyyaa heerri biyyaa badiin biyya keessa dalagame bakka san ta'a jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan galam deemaa jirtu bulees keenaan jedhee fi inshaallah rabbi anaan wallaahi ifatti deemaa jirti. Ifatti deemaa jirti hagan isiniin jedhaa rabbi umrii hunda keenyaan dhiyeessee warra kan maraa argu rabbi nu haa godhu. Anallee isinillee rabbii warra gartee waan dhagee dalagu hundi keenyaa cubbuleewwan nu haa godhu hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa isaan akka malee deemee jira halkanitti halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii ummanni kiristaanaa waaqeffataallee nagannaa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.